Islamic perspective, which I've dealt in detail about this. And I'll just give an example how to do dawah. Last year I'd gone to States. Last year before last, I'd gone to States in Los Angeles. And traveling. Akkamitti da'waa akka gootan fakkeenyaan isiniif kan yeroo dabre gama Ameerikaa kutaa Los Angeles imaleetiin ture. Maashaa Allah biyyoota garagaraa biyyoota lixaa kanneen akka USA, Kanadaa, baharraa ammoo Austraaliyaa fi kutaalee addunyaa biroo hoggaan deemu haalaan hin qophaawa. Akkaataan uffata kiyyaa, koofiyaan, areenni gama Ameerikaa hoggaan seenu gaafii akkanatti haasisiisu malaan waan hin beekuuf nin qophaawa. Kanaafuu wayitaan gama immigireeshinaa deemu. Maaf garana dhufte jaanii na gaafatan. Anis badhaasa fudhachuuf hin dhufeen ja'an. Badhaasa maalii naan ja'an. Badhaasa waa'ee namummaatiin je'een. Maal dalayda naan ja'an. Anis dhugaan babal'isa. Yesus Kiristoos nageenyi Rabbii isarratti haa jiraatu dhugaa dubbadhu dhugaan bilisa si baasti je'een ja'an. Gaafii hedduu wayitanaaf dhiyeessan sanitti anis carraa jirutti fayyadameetiin daawaa godha. Wayitaan immigireeshina keessa olii fi gad deemu san beekaatumaan walgahii fakkaataa kanaatiif dhufuu kiyyatti hima. Jarris hayyee deemii shaanxaa kee bani naan ja'an. Wayitaan shaanxaa banu kaasetta kiyya arkan. Kaaseenni kiyya sun jihaadaa fi shororkeessummaa ja'a. Hogganaan gumruukaa jihaadatti ni amantaa je'ee na gaafate. Anis nin amana. Jihaada jechuun carraaquu qabsaa'uu jechuudha. Yesus Kiristoos nageenyi Rabbii isarratti haa jiraatu jihaadatti ni amanaan je'een. Innis lakki wanni nin jechuu barbaade waraanatti ni amantaa je'ee na gaafate. Anis Yesus Kiristoos nageenyi Rabbii isarratti haa jiraatu lolatti ni amana ja'an. Macaafa yoo dubbiste kakuu moofaa kitaaba seera ba'uu yookiin Book of Exodus boqonnaan 22 waa'ee waraanaa haasawa. Ammaas kitaabni seera ba'uu boqonnaa 32 waa'ee waraanaa haasawa. Kitaabni seera lakkoofsaa boqonnaa 31 waa'ee waraanaa haasawa. Yesus Kiristoos nageenyi Rabbii isarratti haa jiraatu wangeela Luqaas boqonnaa 22 irratti ablee qabadhaatii gara waraanaa deemaa jechuunsaa ibsamee jira je'eetiin itti hima. Innis deebisee sungaa waraana warra hammeenya dalagan waliin godhamuu naan ja'a. Anis quraanillee kanuma ja'aan je'een hayyummaa barbaaddi. Wayitaan haala kanaan da'waa godhu kana warra achi keessa dalagan hundi walitti qabamanii kutaa barumsaa xiqqoonaaf uuman. Warra simatuun ammoo hin cinqaminaa angumruuka keessatti da'waa xiqqoo takka godhutu jira je'eetiin itti hima. Gaafii takka si gaafachuu dandeenya? Gaafii takka si gaafachuu dandeenya? Jechaa haasawa keenyatti fufna. Seenaa tana tanumaan isinirraa dhaabame carraa harkame hundatti fayyadamuu qabdan. Dubbii isaanumatti gargalchuuf carraaquu qabdan. Gaafii yoo isin gaafatan deebisaa isaan hin yaanne kennuuf yaala. Garuu hundi keessan akkas akka gootan hin fedhu. Tarii rakkoo keessanuu maltan. Namoota aangoo qabanitti dubbii naanneessuuf yaaluu irratti of eeggannoo guddoo godhuu qabdan. Tarii rakkoo keessa seentanii Dr. Zaakirtu akkas godhaanuun je'ee jechuu maltan. Haala jiru irratti hundaa'ee qeeqee isaan quraana irratti dhiyeessan deebisuuf macaafuma keessatti wanni wal fakkaataan ibsamuu isaa himuu dandeessan. Indiyaatti ammoo mala biraa fayyadama. Furtuun ijoon tokkuma. Garuu achitti Baagwaad Giitaa fayyadama. Waa'ee Mahaabaratirraa dubbadhaa. Wayita namni amantii Hinduu hordofu quraanni dogongora. Waa'ee waraanaa dubbata je'ee qeequ. An ammoo quraana caalaa dubbiiliin waa'ee waraanaa haasawan hedduun Mahaabarat keessa jiraachuun itti hima. Wayitaan kanatti himu kumbar waraana dharaa fi dhugaa jidduutti godhamuu naan ja'an. Anis deebiseetiin quraanillee kanuma ja'a je'eetiin itti hima. Waraana haqaa fi baaxil jidduutti godhamu. Yeroo tana namni Hinduu sun akkas taatu quraana irraa rakkoon qabnuu je'ee dubbata. Kitaaba Hinduu kan haalaan beekamu Baagwaad Giitaa yeroo dubbistan boqonnaa tokko lakkoofsa 43 hanga 46 irratti waraana ilmaan obboleeyyanii jidduutti godhameetu jira. Waraana Paandaavotaa fi Kaawuraavotaa jidduutti godhameetu jira. Arjuun ammoo warra Paandaaf keessaa isa tokko. Dirree waraanaa sanitti seefii isaa lafa kaa'e. Shrii Kirishniin gooftaa Hinduu isa jaamuun akkana jeetti dubbate. Ilmaan obboleeyyanii kiyyaan loluu mannaa seefii ifirraa lafa kaa'ee ajjeefamuun filadha. Boqonnaa Baagwaad Giitaa kan itti aanee dhufu boqonnaa 2 lakkoofsa 2 hanga 3 irratti gooftaan Shrii Kirishniin jaamu dallansuun Arjuuniin akkana jedhe. Balfee akkanaa kun akkamitti onnee kee keessa seene? Akkamitti nama dadhabaa taata? Dadhabaa jee isa yaame. Dabalataan Baagwaad Giitaa boqonnaa 2 lakkoofsa 31 irratti warri Shatiriyaa dirqama waraana irratti hirmaachuu qabdan. Yoo waraana hin goone gara dachee jannataa deemuu hin dandeessan. Dachee jannataa sinirraa hin isin fageessa. Shatiriyaawwan waraana irratti hirmaatan milkaawan ja'a. Namoonni Islaama qeeqan yeroo hedduu hadiisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sahih al-Bukhari mujallada 4ffaa Kitaabul Jihaad hadiisa lakkoofsa 46 irratti argamu fayyadaman. Ergamaan Rabbi akkana ja'a. Mujaahinni tokko yoo gara dirree waraanaa imalee ajjeefame jannata argata.
yoo lubbuun deebi'e ammoo boojuu dachii tana harkata qabeenya dachii tana harkataa ja'a qeeqtoonni hedduun warri kiristaanaatis warri hinduutis hadiisa kana fayyadamuun kun amantii akkamiiti waa'ee waraanaa fi jannataa haasawa amantii akkamiitii ja'an anis warra hinduutiin akkanaan ja'a yoo baagwaad giitaa dubbistan boqonnaa 2 lakkoofsa 37 irratti Shrii Kirishniin akkana jechuun Arjunitti dubbate yaa Arjun ka'ii loli yoo ajjeefamte dachee jannataa seenta yoo lubbuun deebite qabeenya dachii tana harkatta ja'a dubbiin tun hiikuma hadiisa sahih al-Bukhaarii mujallada 4ffaa kitaabul jihaad hadiisa 46 irratti argamuuti kanaafuu namoonni islaama qeeqan kunniin keessattuu warri hinduu kanneen akka Aruun Shuurii kitaaba isaanii waan dubbisanatti hin fakkaatu akkanumaan waa'ee quraana dubbatan dubbii akkanaa tana qabatanii yoo isaanitti dubbattan ilaalchi isaanii kan dogongoraa sun ni qulqullaawaaf ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum gara jecha nuu fi isin jidduutti walqixa taatee hoottaa kanaafuu dhaamsa islaamaa namoota musliman tahin biraan gahuun dirqama muslimaati daawaan fardiidha haa ta'u malee akka carraa tahee nuti musliimoonni arraan tana daawaa godhuu dhabuu keenyaaf sababa dhiheeffanna maaliif daawaan goone jettanii yoo gaafattan gariin inshaa Allah gaafa beekumsa horannee daawaa goonaa ja'an yeroon beekumsa horadheetiin daawaa godha jennee yaannu abadan hin dhuftu beekumsa akka Sheekh Ahmad Diidaad yoon hin qabaadheen daawaa godhuu jalqaba jettanii yaaddan taanaan yeroon akkas jaamtu yoomilleen dhuftu hadiisa sahih Bukhaarii irratti galmeeffame irratti ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam ballighuu anni walaw aayaa takkallee taatu waan irraa arkattan barsiisaa ja'an jecha islaamaa tokko yoo beeytan waan san sirritti yoo beeytan dirqama keessan bahuu qabdan yoo xiqqaate muslimni hundi gooftaan tokko qofa akka ta'e ni beeka xiqqaattee xiqqaattumee tanumallee dubbadha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa ta'uu ni beeyna ergamaa Rabbii kan xumuraa fi goolabbii akka ta'e ni beeyna yoo xiqqaate tana dubbadha yoo akkamitti mirkaneessita ja'anii isin gaafatanii deebisaa wallaaltan gara manaatti deebi'aatii qoradhaa awwaa'ee quraanni kalaama Rabbii ta'uu isaarratti haasawa taasiseen qaba akkamitti akka mirkaneessitanis dubbadheetiin jira waa'een Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaabban amantii garagaraa keessatti akkamitti akka ibsame irrattis haasawa godheetiin jira gara manaa galaatii hojii manaa teessan hojjedhaa haala kanaan inshaa Allah Rabbiilleen isin gargaara musliimoonni gariin ammoo natti dhufuun obboleessoo Zaakir dura musliimoonni amantii isaanii sirriitti akka jabeeffatan eega gooneen booda warra musliman tahin gara islaamatti yaamnaa naan ja'an warra kanaanis wanni akkas jaamuun jiruun ja'an ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam adeera isaanii amansiisuu hin dandeenye isin ergamaa Rabbii caalaa jaboo ibseetanii hajjiidhaan manna irratti ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam sahaabota 100,000 lakkaawaman akkana jechuun gaafate dhaamsanarraa barbaadamu isiniin gaheetiin jira bilaa shakka nutti fiddee jirta ja'an ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam warri asitti argamtan warra asitti hin argamneef dhaamsa kana dabarsaa ja'an sahaabota 100,000 lakkaawaman keessaa kanneen kumootaan lakkaawaman dachii arabaatiin alatti awwaalaman osoo maal godhan achitti awwaalaman osoo iimaana muslimootaa jabeessanii achitti awwaalaman da'waa godhuuf deemanii achitti awwaalaman Madinaa keessa namoota salaata jamaatiif hin dhufneetu jira namoota salaata jamaatiif hin dhufneetu jira ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam namoota akkanaa kanneen mana irratti gubuun hawwaa ja'an osoo Madinaa keessa namni akkanaa kun jiru gara mootii Absiiniyaa mootii Parshiyaa mootii Yaman dhaamsa erguun nabiin islaamummaa akka fudhatan gaafatan dura musliimoota asitti argaman hundaan musliimoota haqaa godha hin jenne da'waa godhuun muslima hundarratti dirqama namoonni hedduun wayita da'waa godhuu jalqabnu namoonni itti goonu sunniin dhimmuma keessan irratti xiyyeeffadhaa nun ja'anii ja'an anis wayitaan deebisuuf ana namni tokko yoo dhimma kee irratti xiyyeeffadhu naan jee anis dhimma kee irratti xiyyeeffachaa akkaan jiruttiin hima dhimma amantiitiin wal qabatee muslimni hundi dhimmii nama biraa isa cinquu qaba kanaafuu da'waa godhuun dhimma kee irratti xiyyeeffachuudha dhimma amantiitiin wal qabatee waa'ee namoota birootiif cinqamuun dhimma musliimoota hundaati dhaamsa islaamaa dabarsuun dirqama muslima hundaati ulaagaan jannata nama seensistu da'waadha akkuma Rabbi suuraa al-Asr suuraa 103 aayaa 1 hanga 3 irratti ibsetti verse 1 to 3 Allah says wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr yerooniin kakadha dhugumatti namni hongoo keessa jira isaan amanan isaan dalagaa gaggaarii dalagan isaan haqa walii dhaamanii fi obsa walii dhaaman malee gara jannataa seenuudhaaf yoo xiqqaatte nama tokkorraa ulaagaa 4tu barbaachisa iimaana dalagaa gaarii da'waa fi namoonni akka obsaniif dhaamuudha
Kana keessaa wanni hanqate yoo jiraate jannata seenuu dandeessan. Tarii muslima gaarii ta'uu dandeessan. Salaata keessan ka guyyaa 5 salaatuu dandeessan. Hajjii godhuu dandeessan. Garuu yoo da'waa hin goone jannata seenuu hin dandeessan. Da'waan qofti ammoo geessuu miti. Ulaagaan afranuu waluma qixa. Iimaana, dalagaa gaarii, da'waa fi namootaaf obsa dhaamuu haala nagaa keessa jiraataa yoo da'waa hin goone jannata seenuu hin dandeessan. Rabbiin nama fedheef dhiifama godhee jannata seensisuun dalagaa isaati. Akkuma suuraa Annisaa suuraa 4ffaa aayaa 48 fi 116 irratti dubbatetti. Rabbi waan shirkii taate hin araaramu. Badii saniin ala jirtu ammoo yoo fedhe ni araarama. Yoo da'waa hin goone Rabbi dhiifama naaf hin godhu gaafiin jettu gaafii addaati. Haa ta'u malee haala nagaa keessa jiraannaan akkuma suuraa Al-Asr irratti ibsametti yoo da'waa hin goone jannata hin seentan. Keessattuu namoota hawaasa musliman ta'in keessa jiraataniif kun dirqama. Dhaamsa Islaamaa nama musliman ta'in biraan gahuun dirqama muslima hundaati. Rabbi Qur'aana keessatti bakkoota garagaraa saditti suuraa Tawbaa suuraa 9ffaa aayaa 33 irratti suuraa Al-Fataah suuraa Al-Fath suuraa 48ffaa aayaa 28 irratti suuraa As-Saff suuraa 61ffaa aayaa 9 irratti akkana jedha. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو قليل المشركون. Inni isa osoo mushrikoonni jibbanuu amantiiwwan biraa jechuunis karaa jireenya biraa kiristaanummaa tahee, judaazimii tahee, hinduuzimii tahee, buduuzimii tahee, kumnizimii tahee, awaamummaa tahee hundarratti diin kana ol taasisuuf jecha ergamaa isaa qajeelfamaa fi amantii haqaatiin erge. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa amantiin isaa akka ol aantu waadaa seenee jira. Diin Islaam karaawwan jireenyaa kaan hundarratti ol aana. Rabbi anaafisihii badiin wasa kaawee kanatti na hajamu. Rabbi karaa isaa diin Islaam ol fuudhee sadarkaa gararreerra geessuuf inni qofti gahaadha. Inni anaafisihii badiin xuraawee kanatti na hajamu. Inni akka nuti dalagaa ambiyootaa dalagannee badhaasa ambiyoonni harkatan akka harkannuuf carraanuuf kanne. Haasawa kiyya aayaa Qur'aanaa suuraa Al-Fussilat suuraa 41ffaa aayaa 33 irratti argamuuniin xumuruu barbaada. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Nama gara Rabbitti nama yaamee fi hojii gaggaarii hojjetee ani musliimoota irraa hijjee caalaa namni jecha bareedu eenyu. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.